awaaj hundumti keessaniyyuu yeroo tokko dhaabbadhaa ni jirra moo hin jirru jedhaati of gaafadhaa ni jirraa laata ijoollee moo nu warra du'edha of qunxuuxee ilaallaan lakkii nama jirudha iddoo jirtanii ka'aa isinis of ilaalaame maaliif yoonaan jettanii nabiitu arrabsame utuu dhuman barreessuu doktarri koo na jalaa imimmaan hin dhiqame imimmaan koo qofadhaa dhiigni koo haa lola'u nabiidhaan xiqqeeffamu ciisa keenya tolfannee hirribaa ka'uu diduu wallaahi jiruun ta'u yaa nabi muhammad awfii si gaafanna maqaa kee arrabsamu shimshirik nun godhu lafa dhoofnee rafna jireenya duniyaa fi birrii lakkaa'uudhaaf fiignee tattaafanna gateet nurraa qabdu dadhabbii kan kee immoo maal ofirraa baafna yaa nabiyyallaahi yaa habiiballaahi assalaamu alaykum kanatti dadhabde addunyaa hundumaaf rahmatummaa kan kee namus irraan beeku kan rabbuu dubbate qur'aana keessatti akkas jechuudhaan laqad jaa'akum nama akka keessanii kan rabbiin nun jedhe rasuulun min anfusikum qajeelummaa keenyaaf kan hedduu bololte haytu yaquulu allah hariisun alaykum gara laafummaan kee ka addunyaa walgahee addaan citeen beeku yaa rasuulallah yaa ufiin si gaafadha maqaa kee tuqamuun taa'ee nyaata nyaadha irra deddeebi'een dhiifama jedhee si gaafadha nuti si dagannus ati nu yaadatte sahaabota keessatti maqaa keenya kaafte ishtaqtu ikhwaanii guyyaa gaafa jette sahaabonni kan kee ati akkas jennaan baay'ee dharifatte nu tobbolaa keeti maaliif nu dagatte jechuun si gaafannaan atis deebii laatte kan na wajjin jirtan sin sahaabaa kooti obboloonni koo immoo warri ganaa dhufan dugduuba kan kooti utuu anan argin anatti amananii waanan jedhe hunda hojiirra oolchanii jaalala nuuf qaban ifatti himanii nu arguuf dharra'an ahbaabii jedhanii ilaamee obbolaa kan dubaraaf dhiiraa jaalala isaaf qabdan natti maa adaraa warri akka kootii jaalalli isaanii kan jiru arrabarraa kan onneen hin seeniin hubbii isaanii immoo himannu afaanirraa hubbii akkasiitiin hadiisaaf qur'aanaan waliin faallaa jirra dafnee haa ta'u bannu balballi qeebaltii amma banaa jira keessattuu dubartoonni waa isinitti madhaa meena dhaggeeffachuudhaaf gurraas qabadhaa nabiyyiin muhammad ijaarsirraa qaban hedduu ulfaataadha kabaja kee eeguuf waan isaan mudatan sirricha qabadhaa dubartiin tuqamuu rasuula biratti sarara jiimaadha guyyaa gaafa tokko qaynuqaa keessatti dubartittiin tokko hijaaba uffatti saa'iqicha tokko kan sibiila qabu isa bira dhaqxi yahuudonni baay'een achitti argamti yahuudonni kunis mala baafatanii hijaabarraa mulquuf waliin mari'atanii utuu isheen hin argin caafii hijaaba ishee dugduubaan qabanii kirrii gabaabduudhaan niqaaba mataatiin walitti hidhanii iddoo teessuu irraa yeroo isheen ol kaatu uffata mulqame ilaalanii kolfanii sahaabichi tokko dubbii kana dhaga'ee seefii isaa fudhatee rifatee ol ka'e yahudicha sana mataa irraa muree fuudhee lafa kaa'e dubbiin kun asitti yoo naamee gattaa'e biyya madiinaatti qilleensa gubbaadhaan nabii bira ga'e egaa nabiyyii biratti dubartiin tuqamuun sarara diimaadha sarara diimaa immoo namni tarkaanfate dhumni isaa balaadha achumaan rasuulli ajaja dabarsee labsiisaa dhageenyaan sahaabaa wal geesse magaalaa qaynuqaa wattaaddaraan marsee irraa kafaluudhaaf loltoonni hundi dhaqee achirraa dhiichise guyyaa 15 magaalaa marsanii gabbaanii ol galuu ummata dhorkanii dubartiin tuqamuu nabiin dhageenyaanii nyaatanii sin dhugan rafaniin bulanii mee gidduma kana waasin hubachiisa rahmatummaa nabiin isin yaadachiisa nama tokko jira sahaabota keessa abdallah ibn salul maqaasaas na ibsa nabiyyi ajjeesisuuf hedduu mala baasa islaamummaa balleessuuf tattaaffii isaa cimsa warra roomaa wajjin iccitiidhaan dhoksee mariis ni gaggeessa garuu nabiin rabbii utuu beeku hojiisaa suuraa ta'ubaa keessatti rabbiinis dubbate otiimuu badiisa irra darbanii fi waliin jiraatanii ilaa umrii isaa jumlaa mu'taridaa wantan kana fideef rahmatummaa isaanii lola yahudaan kaaseef namtichi sharriin kun jaarsummaa dhufnaanii nabiyyiin rahmataas yoom isa didanii munaafiqummaa isaa utuma beekanii banii qaynuqaa hin fixnu jechuudhaan irraa deebi'anii eessumaa argama nabiyyiin rahmataa kan akka isaanii egaa yaa dubarti nabiyyiin kaleessa maqaa kee eeguuf jiraachuu kan keeti waa hundumaa dursa nu biratti ammoo haalli jiru marti hunduu faallaa isaa abbaarraa dhalatte wanti hin beekamne nabiyyii arrabsa otoo man dhagahu otoon ijaan arguu akkamiinan obsa hundumti keenya iyyuu jennee of gaafannu waan goonu yoo dhabnes hiriira haa baanu maqaa isaanii eeguuf maaliif hin falmannu maqaa nabii eeguuf mataan keenya baduu maaf hin murteeffannu ammas warri dhiiraa isin eessa jirtu dubartoota qofa maalifan komadha hunduu jirtu jedhaati sagalee meena dhageessisaa hundi keessan martu nabiin tuqamuurra lubbuun keenya duutee biyyoo haa uffattu walumaa galatti lubbuun keenya baatee fidaa nabi haa taatu wabillaahi tawfiiq wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. استووا الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشماح كفوني جرتو hordoftoota tiktaakii kiyya kallattii addaa garaan kan na beektan kan nan beekinillee nagaa furaamanni rabbii isin biroo haa jiraatu jecha warri naminti biraa hordoftanillee ashamaa harka fuunii jirtu baganaaf jiraattanii rabbiin koosaa kanaan isin gaate egaa itti aansuudhaan himman dhufee fi aniin kun nama miidiyaa irratti waa hedduu dubbataa ture waan ta'eedhaaf jennaan gocha osoo hin taane jechaan namoota hedduu madeessuu danda'a. harrammoo akka carraa rabbiin koo na filatee na qajeelchee bakka sanaa bakka ofii jaallatu na kaawwatee jira alhamdulillah. haa ta'u malee anigaa namni yeroo waa tokko jedhu keessatti haasaan koo kun anaaf sirrii ta'uu ni mala isa na caqasuuf dogongora ta'uu ni mala. Kana jennaan namni qalbii natti cabeellee na abaartanillee yoo jiraattan yoo akkuma kanattillee natti mufattan rabbiif jecha ofiinaa jedha. Maaliif nama ta'e kan hin dogongoriin hin jiru Oromoo kiyya. Nama ta'e kan hin dogongoriin hin jiru natti fakkaatee qalbii isin cabsuu ni mala. Miira keessa na naqee sababii xiiqiidhaaf jecha namni karaarraa na dabse waa hedduu jedhee jira. Kanaaf har'ammoo yeroon aafiyaa dhabee aafiyaa kiyya kana yaa rabbi naa deebisi jedhutti wantoonni gaaffii natti ta'an waa hedduutu jirani. Maaliif aniin kun halkaniif guyyaa ijji koo himimmaani. Kolfiin haasaa malee keessi koo na bu'a. Qalbiin kiyya na cabee jira. Wanta isin gaafadhu maallaqaa miti. Ani ofii kiyyaa nan hojjedha alhamdulillah. Rabbiin osuma na dhukkubsu amirii natti hin jabeessine dalagachuu jira alhamdulillah. Laakiin yaani jechoota kiyya keessatti namoonni qalbii natti cabdanii yeroo sana na abaartan yoo jiraattan rabbiif jecha ofiinaa jedha. Oromoon kutaan 11 marti keessanuu rabbiif jecha ofiinaa jedha. Maaliif namni illee waliif raamate rabbillee raamata namaa godha. Du'aayi wallaahi markaza bu'uuressee markaza daawaa fi du'aayi jedhee achi keessatti ulamaa innaa kadhatu ustaazotii innaa kadhatu garuu dhibee kanarraa fayyuu hin dandeenye. Kana jennaani viidiyoo kana rabbii jedhaa walii dabarsa halkanii guyyaa ijji koo himimmaanii. Ani qarshii miti wanti na yaachise ani alhamdulillah hojjedheen hin qaba. Opereeshinii kana ta'e akkamiin ta'a waraqaa eenyummaa hin qabu. Dabalataa immoo waa hedduun nama mudata. Namni yoo asiin talaa eessumaa qabaate yookaan
دربي قباتي وكافرة قباتي وكانت أبسولا دا وان التاجم اللي حمجو دا أني تكفانا ما ينقب لما